WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakam jirtu naguma fayyaa keessanii in jabaattu maasha Allah. An waa hundaafu nan dhaabadha. Wallahi abbaan barbaadda waa rakkatan kottaa natti hima. Natu sagaleetinii ta'a. Amman jirutti. Adda wannan fudhadhee dhufe ilaalaa asirratti. Argaa jirtu miti. Mucaan kun akkuma beekamu ijoollee aggaaroo kuweedha. Maal gooti mucaa wayi laa asirratti hin beektu yoo maqaa isaa himuu hin barbaadu. Abbaan sun gadi bahee dubbachuuttis hin qaanfatee waan irraa bareedu miti. Namuma sagalee walii nama miidhame tokko ofii sagalee ta'uun rakkata. Nama kan biraas sagalee ta'an malee. Sin jaalladha jettee hoggaa meeqa hoggaa lama wal jananii nikaa hidhatee utuma jedhu maal gooti itti dawwale. An madaamii wajjinan jette kunoo badoo deeme jira madaamii wajjin fiildii baanee jira jette ijaazaa jedhama gaa fiildii baanee jira natti hin dawwalin jette inni jedhamu isiin maal gooti isiin ijaazaa baa jirti inni ni kaarraa qabaa isiin achi mana wajjin jira itti ijaazaa baati mucaan dhugaasi'a mucaan koo gowwaan dhuguma see jimmedee taa'ee eeggatanii isiin ijaazaa baa jirti inni jira suudii isiin dubaa'ee jirti qabatamaan ragaa wajjin waa hunda wajjin ragaa wajjin malee nuyi hin haasofnu waan hin taane wallahi kunoo yoo barbaadan mucaa isinii fiduutti immoo mucaan hin qaanfata wallahi nama isin miidiyaa kana irratti beektan utuun abalu isiniin jedhee hin beektu abalu jechuutti immoo ulfaata kanaaf isiniin jechuudha warri suudii teessanii dubaayitti janajjantanii nikaa gootan tatanqaqu ijoolleen shamarranii maqaan hin balleessinaa maqaan hin nyaatinaa nikaa hidhatamtee taayi bakka amma guyyaa gaafa wal argitan maal si cannaqa ammasi immoo naan ta'u ati suudii jirtaan dubaayin jira ankoo jireenyi kunoo nyaadha nan dhugaa hin danda'u sabaruu kala dhiiti kanan hidhatinii namuma ajjiruun barbaadadha jettee hin himtu mucaan asiin kaasii godhatee maatiin wal bira deemanii wal baranii biyya wallahi maatiin akkamitti walitti dhufanii jiruudhaan keessa fixeen jira dubbi dheengadda qoraalleon tokko irraa iyyaa akkuma isaan naa galuudi inni jedhu namichi kunoo sagalee kottuu naa ta'i malee maa kunoo waan akkanaa rakkadhee jedhe kanaaf isiniin jechuudha silas jaalalli fageenyaa namansiisu wal dhabnes nu haasa barsiisu jennaanuma teenya gurbaa maqaa kee waamu sabriidhuma rabbi siifa kennu kan imaana barakaa qabdu rabbi siifa buusu fageenyi jaalalli fageenyaa rakkoo hin qabu kunoo ajaa tokko tokko maqaa isin balleessitu warri shamandanii kanaan isiniin jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi isin qajeelchu isiniin jedha.